Namoonni tokko tokko bilbila harkaa keenya nurraa fuudhuudhaan appilikeeshinii nuti hin beekne kan garaagaraa nurratti buusuudhaan bilbila keenya fagoora ta'anii hordofuu akka isaan danda'an meeqaa keenyatu beeka. Osoo nuti hin beekin eenyu fa'aa wajjin akka walii bilbilee miseejii keenya maal fa'aa akka barreessine laalus akka danda'an meeqaa keenyatu beekna jechuudha. Kanaaf har'a appilikeeshinii dhoksaadhaan bilbila keenya irratti buufame akkamitti cheegochuu akka dandeenyu fi akkasuma immoo akkamitti akka balleessuu dandeenyu isinitti garsiisaa jechuudha. Haga dhuma video kana share like gochaa na hordofaa isiniin jedha. Akkuma beekamu gara settingii bilbila keenyaa ni seenna. Akkuma video irratti isin garsiisaa jiru kana jechuudha. Settingii bilbila keenyaa keessa seennee permission manager jennee bakkitee search kana irratti barreessinaa jechuudha. Permission manager ka jedhu kana yeroo tokko gadi tuqnaa jechuudha. Yeroo kana duuba jechuudha hakaroonni baay'een namoonni baay'een ka fayyadaman kami jechuudha kollogii faadha jechuudha. Bilbila keenya irratti lakkoofsa eenyu fa'aa wajjin akka nuti bilbilee akkasuma immoo miseejii eenyu fa'aa wajjin akka nuti waliif barreessine maali kanneen jechuudha kan isaan yeroo baay'ee irratti hidhachuu danda'an appilikeeshinoota akkanaatiin. Yoo jalqaba irratti eessa seenaa kollog jedhu kana yeroo tokko gadi tuqnee appilikeeshinii halluu ta'an ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kiyya irratti akkuma isin argitan kana appilikeeshiniin halluu ta'an kanneen ol scroll godhee isin garsiisaa jiru kana jechuudha. Kana keessa appilikeeshiniin ani hin beekne hin jiru jechuudha. So appilikeeshiniin bilbila kiyya narraa gara biraa transfer gochaa jiru yookaan immoo miseejii kiyya gara biraa transfer gochaa jiru kanneen keessa hin jiru. Appilikeeshiniin isin hin beekne yoo ka jiraatu taate jechuudha battalumatti don't allow gootanii appilikeeshinii san achumaan force stop gootanii balleessitanii jechuudha. Videoon kun akka isin fayyade dhibbatti itti amanaa jechuudha. Waa'ee appilikeeshinoota immoo video itti aanu irratti isiniif dalaga waan ta'eef hundi keessaniyyuu mana kana share like copy link gochaa na faana tura.